Ashama harka fuudhee hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtanii nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyoo isinis nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo akkasuma hordoftoonni koo chaanaalii kanaaf haaroo kan dhuftanii baga nagaan dhuftanii nooraa isiniin jedheen jira akkasuma immoo duraanis kan turtanii baga nagaan naaf turtanii isiniin jedha obboleewwan koo akkasuma koomentii sabiskiraayibii adda addaa naaf kennuudhaan kan jajjabeessitan obboleewwan koo baay'ee isin galateeffadha baay'ee isin jaalladha akkasuma gara fuulduraattis haaluma kanaan na jajjabeessaa nafaana akka turtanii abdiin qaba egaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo haaraa wayii qabadheen dhufee innis mata duree irratti akkuma jedhu shamarran maaltu gammachiisa kan jedhu kun gorsi kun egaa shamarran akkasuma immoo warroota dhiiras ni fayyada jedhee yaada maaliif egaa barumsa xiqqoos ta'u barumsa irraa argattu jedheetan yaada. Egaa shamarran kan dubartoota kan gammachiisu maalidha jedha. Isaan qabxiiwwan muraasa wayii ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti jajuu yookaan adnaaqootii isa jedhamu jechuudha afaan Amaariffaan. Shamarran egaa jajuu yookaan immoo waan akka ni bareedda. Rifeensi kee ni bareeda yookaan immoo ilkaan kee ijji kee hin bareeda waan akkasii yeroo nuun jedhan baay'ee gammannaa baay'ee das nu jedha jechuudha. Maaliif immoo namni kamiyyuu egaa uumamaan namni kamuu bareedadha jechuudha yoo uumamu garuu dirqama immoo rifeensi isaa dheeraa ta'uu akkasuma fuulli isaa diimaa ta'uu waan akkasii ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif namni egaa uumamaan bareedadha jennee jira. Kanaaf kanuma yookaan diimtuu taatu bareedduudhaati baay'ee bareedda yeroo jedhamni baay'ee dasnuudha baay'ee gammanna jechuudha kun egaa beekamaadha. Inni lammataa immoo sin jaaladha waliin jechuun jaalalleewwan jechuudha. Jaalallee isaatiin akkasuma innis sin jaaladha waliin nu jiran baay'ee gammachuu qabu jechuudha. Jireenya isaanii keessatti gammachuudhaan jiraatu. Homaa rakkoon qabachuudhaan egaa dhiironni tokko tokko sin jaaladha jechuu kana baay'ee tokko hin jaalatanii. Maaliif sin jaaladha jechuun yoo jedheen akka waan mo'amee wayii yookaan immoo akka waan bakka ishiidhaaf kufee wayiitti itti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo kun jireenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Gammachuu waliif kennuun jechuudha. Kanaaf egaa shamarris immoo sin jaaladha yeroo inni jedhuun baay'ee gammaddii baay'ee das jedha jechuudha. Inni sadaffaa bashannanuudha. Bashannanuu shamarran egaa bashannanuu namni kamiyyuu hin jaalata. Garuu immoo shamarran immoo jaalalleewwan isaanii yeroo iddoo bashannanaa adda addaa iddoowwan bishaan yookaan iddoo daawwannaas haa ta'u namni egaa akkuma bifti isaas amalli isaas garagara ta'u fedhiin isaas garagara wanta adda addaa jechuudha kan inni barbaadu. Kanaaf bashannana iddoo bashannanaa deemuu yeroo waliif kennu irratti shamarran baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Kun egaa namni shamarri mee hin bashannanuu jaaladhu kan jirtu jechuudha. Kana jechuudha. Inni arfaffaan immoo kennaa sii kennu egaa jaalalleen kee gaafa kennaa yookaan kennaa yeroo jennu immoo kennaa waanuma guddaa miti jechuudha. Dirqama yookaan mana bitee sii kennu yookaan makiinaa bitee sii kennu jechuudha. Namni si jaalatu tokko karameelladhuma tokko illee yoo sii kenne kennaa sana kan waan guddaatti fudhatta. Maaliif edaa inni na jaalataa naa yaada baqa sammuu isaa keessaan na qabaa jettee yeroo sanitti baay'ee gammaddee jechuudha shamarri tokko. Kanaaf kennaan baay'ee nu gammachiisa. Inni shanaffaan immoo yeroo gahaa kennuufi. Egaa shamarran yeroo barbaachisa jechuudha. Maaliif yeroo jaalalaa itti dabarsan akkasuma immoo yeroo jireenya gara fuulduraa maariidhaaf waan adda addaa yeroo barbaachisaadha. Egaa dhiirri tokko amma fakkeenyaaf jaalalleen tokko yeroo hojjaa qabaatte yeroodhuma hunda hojiidhuma ganamaa galgalaa hojjaadhuma yeroo hojjette shamarree sun gammachuu hin qabdu. Garuu yeroo kenneefi yeroo sirriitti yoo kenneefi baay'ee gammaddii baay'ee jaalalli isaanis baay'ee kan bareedu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa qarshii inni hojjetee kennuuf sun isheedhaaf gammachuu ta'uu hin danda'u. Yeroo kenneefi yeroo waliin yeroo dabarsan
baay'ee gammaddii gammachuu guddaadhaan kan jiraatan ta'a jechuudha. Kanaafuu shamarran yeroo kennaniif jaalalleen yeroo yoo kenneef baay'ee gammaddii jechuudha. Inni Jaappaan wal barsiisuu. Egaa wal barsiisuun kun egaa shamarreen tokko jaalalleen ishii hiriyyaa isaatiin yeroo wal barsiise baay'ee gammaddii. Maaliif jaalalleen koo na jaalataa. Hiriyyaa isaatiin wal barsiisee akkasuma immoo firoota isaatiin waan wal barsiiseef na barbaada jechuudhaan baay'ee gammaddee jechuudha. Gara fuulduraatti inni jireenya isaatiif na barbaada yookaan immoo bultii ijaarrachuudhaaf waan akkasii gammachuu keessa galla jechuudha. Kanaafuu suuta jedhee kan obboleettii isaa yookaan maatii isaatiin yeroo wal barsiise baay'ee gammachuu guddaadha jechuudha. Sirriitti kun egaa namni kamiyyuu kanuma beeku jechuudha shamarran egaa. Kanaafuu fira isaatiin hiriyaa isaatiin yeroo wal nu barsiise baay'ee gammachuu guddaadha jechuudha. Kanaafuu shamarran egaa wantoonni kun baay'ee kan nu gammachiisudha. Egaa waan baay'eedha. Wantuma muraasa wanuma beeku kan dhageerraa innis obboleewwan koo ni fayyada jedheetoo isiniif fide jechuudha. Kanaaf akka irraa barumsa argattan abdiin qaba. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nagaadhaan naaf turaa isiniin jedha. Egaa obboleewwan koo sabiskiraayibii laayikii sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Nagaadhaan naaf turaa viidiyoo biraatiin.